daawwattoota keenya Risaaviyu podcast har'a deebi'aa jira. Sababoota inni addaan itti cituu danda'ee fi akkamitti akka itti fufnu irratti ibsa gabaabaa har'a gammadaa wajjiniin isinii kenninuuf dhufnee gammada akkam nagaa keedha. Akkam jirtaallee baga nagaan dhufte, baga nagaan deebite. Thank you so much. Har'a gaa podcast keenya akka haaraatti tokko jennee jalqabuuf jenna. Miira akkamitti dhaga'amaara? Miira baay'ee miira gammachuu. Yeah. Beektaan podcastii baay'een jaaladha. So garuu sababii nuti ammaaf hin beekneen Still hin beeknu. addaan cituu isaarraan kan ka'e namni hedduunis nu gaafachaa ture podcastii keessan otoo deebistanii nuun jechaa turani. Kanaaf deebisuudhaaf yaalii guddaa taasisaa turre. Egaa nutis guyyaa har'aa immoo istuudiyoo haaraatti haala haaraatiin akkasumas immoo nama durii nama moofaatiin itti deebi'aa jirra. Atis baga nagaan dhufte. Thank you. Galatoomii baay'ee. Istuudiyoon keenya baay'ee bareedeera alana. Ni duraanis nama bareeda ture garuu amma immoo fooyya'ee bareedee guddatee Alatti bareedee dhufeera. Sure. Egaa ji'oota muraasan darban kana mana keessan turre. Bareechinee si eegne. Egaa daawwattoonni keenyas maaliif dhaabbate jedhanii yaaduu danda'u dhimmi podcastii keenya. Dhimmi podcastiin keenya ittiin dhaabbate keessaa Alleluuyaa Tasfaa baduu isheetirraan kan ka'e. Wanni ishee balleesse immoo afaan isheerra. Maaltu si balleesse? Maaliif baddee? Maaliif hojii dhaabdee hanga kana turte? Okay. Duraan dursa deebi'uu keenyaaf gammachuun itti dhaga'ame ibsachuun barbaada. Risaaviyu podcast baay'een jaalladha. Hariiroon as keessatti qabnu tures baay'een jaalladha. Baay'een itti gammada. Yeroo jireenya keessatti dudduuba deebi'ee ilaalu yeroo san baay'ee jaalladhu keessaa isa tokkodha. Baay'ee sin fagaanne yaa'u ji'oota muraasadha. Dudduuba deebi'ee jedhee nama saasabe garuu. Still yeroon baay'ee jaalladhudha. Siinis baay'een si kabaja, baay'een si jaalladha. Yeroo wajjin dabarsine dhugaa I just value it baay'ee. Ammas deebi'ee wajjin hojjechuuf immoo carraa lammataa argachuu koof ammas baay'ee galatoomuu ulfaadhuun siin jedha. Kan addaan cituu danda'ee fi sababa qabatamaa kana jennu hin qabnu lamaan keenya iyyuu garuu lakki qabna. Wanta akkas jedhamu jiru irra dibaan hin barbaachisu. Sabni kun sirraa dhaga'uu barbaada. Ani jira yaa daawwattoonni beeku. Risaa miidiyaa keessa ani jira hojjechaa jira gammadaa show. Ergati baddee yeroo hundumaa hojjechaa jira. Silaa podcast hojjechuu numa danda'a. Kan badesi. Situ badee waan ta'eef maaliif baddee akkamittiin baddee ammallee ifa goote yoo daawwattoota himte gaarii natti fakkaata. Ishi kanan ittiin addaan kutuu danda'ee fi barumsarran jira. Amma ji'a lama booddee ni bifama baay'ee. Congratulations dursine. Thank you. Yeroon itti researchii hojjedhu yeroon itti practicum wanta jedhamu jira. Yeroo keenya dheeraa baay'ee nurraa fudhachaa ture. Ji'a tokko duradha kanan xumure. So inni torbanitti guyyaa 3 deddeebi'ee wanta hojjechuu qabuun ture. Hojii duukaa maal duukaa naan mijanne kanaafidha kanan yeroo sana adda kutuu danda'e. So amma garuu with full energy baay'ee guutuu ta'eeni dedication haaraadhaani deebi'een jira jechuudha. Egaa dhalleen dhimma barumsaa wajjin wal qabatee baay'ee addaan kuttee jirta podcastii kana. Garuu dura maa'inni seenaan jireenyaa keessa immoo xiqqoo waan jijjiirame wayii nutti fakkaata. Maaltu uumame maal taate? No yaa'u abbaa manaa kootti hin qabadhu dheeni malee. Yeroo sana keessa yeroo mana akka sana barumsaa wajjin wal qabatee yeroon koo baay'ee fudhatamaa ture sana keessa heerumaaf immoo qophiirraan ture. Jaalala eegalte. Jaalala eegalee. Heerumaaf cidhaaf qophiirraan ture. Qophiin cidhaa immoo baay'ee yeroo namaa fudhata. Baay'ee. So innis immoo additional intini ture jechuudha. Garuu satti hin qabadhu isa keessaa baase. Carraa kanaan Alleluuyaan barana ji'a tokkoo fi wayii dura. Ji'a lama guutte? Ji'a tokkoof wayii dura sirna gaa'ela ishee geggeeffattee jirti. Congratulations hin jenna. Akka Risaa miidiyaatti gammachuu guddaas nutti dhaga'amee jira. Baga
wal fuutanii ani beekta gara biraatiin immoo waldaa dhiirota fuudhaniis walitti qabaa boordii waan ta'eef isa wajjinis wal qabatee egaa dhimmi cidha keessanis baay'insaa waan quba qabuuf uummannis waan cidhaa waan heerumuu waan imaana godhachuu maatii godhachuu kun si balleesseera. Kana booddee egaa abbaan manaa kee obbo Abdiisaanis nu wayyamanii gara poodkaastiitti waan deebiteef immoo gammachuu guddaa qabna. Egaa daawwattoonni keenya hundumti isaanii akkuma yaadatan kanaan dura haleluuyaa waliin kan hojjechaa turre kanaaf poodkaastiin kun kalarii isaa akka hin gadhiisnee fi isheedhuma wajjin itti fufuu waan barbaanneef hanga isheen cidhaa ofii raawwattee as deebitutti eegaa turre. Kanaaf amma deebi'uu keetti nus gammachuu qabna. Baga deebitee jennarra deebine. Thank you. Galatoon ulfaadha. So qophii keenya jalqabaa kanaa fi ituu goonee gaariidha jedhee wantoota yaade qabxiin kaa'ee muraasa jira. Sana keessaa gaaffii maal jedhuun siif jalqabaa poodkaastii ati jaallattu favorite poodkaast episoodiin keessa kam ture? Egaa poodkaastii afaan Oromootiin yeroo jalqabaatiif nutu eegale. Kanaaf akkaataa jalqaba yeroo first mover advantage qaba akkasumas immoo dabalataan immoo challengeota bal'aa qaba. Yeroo nuti jalqabne sanatti amalli poodkaastii baay'inaan akkuma beektu amala reediyoo of keessaa qaba. Waan haasa'amu dheeraa haasa'uu waan akka hiriyummaatti haasoftu baay'ee of keessaa qaba. Gara viidiyootti kan finneefis immoo gama yuutuubiidhaan taa'ee namoonni karaa laaluu danda'an malee sila sagantaawwan akkasii sagantaa reediyoo irratti baay'inaan hojjechuu qabnu ture. So afaan Oromootiin carraan FM reediyoo baay'inaan waan hin jirreef gama poodkaastii kanaan waan dandeenyu waan beeknuuf uummataaf dabarsuu uummatatti himuudha irratti xiyyeeffannaa kan goonee ture. Kanaaf egaa episoodii baay'eedha kan hojjenne. Episoodiiwwan hojjenne baay'ee isaa keessaa of beekuu irratti baay'een jaaladha. Namni hundumtuu waa'ee isaan beeku namni baay'een ati eenyutu jedhanii namni sirriitti waa'ee isaa deebisuu hin danda'u. Kanaaf waa'ee of beekuu irratti wanni nuti hojjenne baay'ee natti tola baay'ee na gammachiisa. Ammallee taanaan liinkii isaa episoodii kana jala sin keenyaa fi namoota baay'eedhaaf otoo dhaqanii daawwatanii otoo dhaqanii ilaalanii waan baay'ee irraa buufatu argatu jedheen abdadha. Siifoo maal ture? Anaa fi best episoodii kodha jedhee kanan yaadu waa'ee feministii irratti qophii nuun hojjennedha. Waa'ee feministii waa'ee dubartootaa irratti. Waa'ee dubartootaa irratti Feministiin mirga dubartootaa eegsisuudha moo? Yeroo sana feministiin feministiin maali gaaffii jedhu gaafachaaniin ture. Daraartuu wajjiniin ture qophii sana kan hojjenne. Akkaataa baay'een ajaa'ibettidha kan isheen naa deebistee ofii ishees immoo feministii jettee of waamtaatii gaaffii baay'eedha kanan gaafadheen actually. So qophiin wanta sana irratti hojjenne baay'ee qophiin jaalladhudha. Ofii koos immoo barumsa baay'ee irraa argadheera qophiin jedhee yaadudha. Garuu waa'ee poodkaastii keenyaa kana gaafan yaadu kan natti tolu baay'ee maal akka ta'e beektaa? Informaatiiviidha poodkaastiin keenya. Baay'ee. Odeeffannoo gaggaarii namaaf kennaa beekumsa irratti fuulleeffata. Waa'ee of beekuu, waa'ee disipliinii, waa'ee waan baay'eedha kan hojjenne barreeffadheellee asirraatii qabaa. Taatee guyyuu irratti hojjenneerraa, naamusa irratti hojjenneerraa, scholarship irratti hojjenneerraa, guddinni jireenyaa maal akka ta'u. Afaan Oromoo irratti hojjenneerraa. Afaan Oromoo irratti hojjenneerraa. Gaaf immoo qophii surprise ta'an baay'ee qabna turre. Tokko qabna turre. Kufuullee wanta jedhu irratti hojjenneerra. Akkamtee amma kuulleen sun? Kuulleen sun amma hin heerumte fakkaata. Baddeetti ishee akkuma koo. Amma baddeetti already. Kuullee balleessuu keessattis immoo poodkaastiin keenya gahee guddaa waan taphate natti fakkaata. Eeyyino gaafa sana yaadadha. Akka yaadannoo addaatti kaasnee haasofne iyyuu wantichi sooshaal miidiyaa irra baay'ee deemaa ture. Guyyaa amma tokkottidha kan nu murteessinee odeeffannoo kan ammaa nunis yaada qabnu irratti dubbachuu qabna jennee kan dhiyeessine. Kana nun raanfanne garuu gaafa sana keessa poodkaastiin tun waan tokko irratti naasa'inii fixamedha. Gaafa sana lalisaaf abboomaan waan turaniifi haasaan misoomaa turan. Abboomaan hin jiru. Siif lalisaadha. Haasa nusaamaa turani egaa ifama siin jenne deebine. Fuuldurattis akkuma kana keessummoota adda addaa
dhimmoota adda addaa irratti affeerree dhimma beekumsa isaanii wajjin wal qabatu irratti keessummoota adda addaa fiduudhaaf yaadna. Beekumsa qofa irratti akka xiyyeeffatu barbaadna poodkaastiin keenya kuni. Dabalataan immoo haalawwan yeroo adda addaa irratti uumaman irrattis keessummoota garaagaraa qabannee dhiyaachuudhaaf bifa haaraadhaan qophoofnee waan jirruuf caalaatti namicha gaafatamu irratti toon ta'in kana booddee kan xiyyeeffannaa nuti goonu dhimma gaafannu sanaa fi namichi sun hammam beekumsa qaba hammam waa'ee sanaatiif muuxannoo qaba isa jedhu irratti caalaa irratti yoo xiyyeeffanne addatti akkuma nama jalqabettis waan bareedaa fi waan gaarii fuunee dhufuu dandeenya jennee yaadna. Eeyyeno kanuma fuulleeffannaan keenya sumatti jetteedha. Namoota irratti tun taane experience irratti fuulleeffachuu barbaanna. Odeeffannoo namaaf kennuu irratti fuulleeffachuu barbaanna. Namoonni wanta isaan irraatii fudhatanii deeman beekumsa akka ta'e hafuu fi akka ta'utti entertainmentiin akkuma jirutu ta'ee jiru nama bohaarsuun akkuma ta'ee jiru garuu more kan irratti xiyyeeffachuu barbaannu odeeffannoo gaarii wanta bu'aa namaaf kennuu irrattidha. Akkasumas referensii ta'uu barbaanna. Dhimma tokko irratti namni refer gochuudhaaf gara YouTube yeroo deemu of ta'uu maalidha jedhee yoo yaade namni tokko of ta'uu waan nuun dubbanne akka referensiitti waan sanarraa afaan Oromootiin waan hojjetame baay'een waan hin jirreef isarratti namni dhaqee refer akka gochuu danda'u irratti too caalaatti hojjennee waan gaarii gochuu dandeenya jedhama. Egaa har'i guyyaa episoodii keenya siizinii lammaffaa haa jennu. Siizinii lammaffaa fi episoodii keenya jalqabaadha. Siizinii keenya isa jalqabaa fi episoodii keenya isa jalqabaa irratti mudannoo akkamii yaadannoo akkamii qabda? Akkuma isin jedhe poodkaastiin baay'inaan waan sagaleedhaan namni dubbatu sagaleedhaan silaa dhagahamu dheeressinee waan hojjennu wayiiti. Akkuma atu beektu immoo dhaabbanni poodkaastii kana gama chaanalii mataa isaaniitiin nu dabarsuudhaafis waadaa nuu seenanii turan jiru yaadatta yeroo sana. Boodarra gama yuutuubiitiin hojjechuu gaafa nuti jalqabnu dhaabbanni sun fedhii akka hin qabne nu waliin hojjechuudhaaf agarsiisanii isumatti fufnee jechaadha. Kanaaf amalli poodkaastummaa akkaataan itti eegallee fi yaadrimeen isaa jalqabaa sun waan uummata keenya barsiisuu danda'u waan gaariidha jennee amannu kamiyyuu gama mataa keenyarraan waan nutti mul'atu hanga beeknu hanga dhageenyu uummataaf dabarsuudha. Gaafa kaan immoo keessummoota adda addaa irratti affeerrachuudha. Kana keessaa akkuma sila jette atuu waan kuullee irratti baay'ee hootishu ture yeroo sana baay'ee namoonni hedduun Abaacaadhaan badaa jira afaan Oromoo akkatti dabarsuun eegalame waggoota hedduudhaaf deemaa ture kun duubatti deebisuu barbaadu harka lafa jalaatiin barsiisaa jiru wanti jedhan kun baay'ee nama baay'ee mufii fi aarii guddaa keessa galchee ture sana wal qabatee kan nuti hojjenne episoodiin suni episoodii baay'ee illee ilaalamedha yoo yaadatta ta'e yaadawwan garaagaraas immoo keessummeessaa ture. Namoonni yeroo sana kuulleen sirriidha jedhanii itti amanin maaliif kana hojjettanii jedhanii arrabsoo cimaa nurraan geggeessaa turanii baay'eetti arrabsamneerra jechuudha. Kuullee maaliif tuqxanii namni waan kana kalaqe goota keenya itti dubbachuu hin qabdanii akka fedhan adeemanii warri jechaa ture jira gareen tokko. Gareen biraa immoo sirriidha waan kana baga buruqsitanii dubbattanii waan saba kana duubatti deebisuu fi akkaataa ijoolleen itti waggoota hedduudhaaf barachaa turte garan taanetti waan oofu waan ta'eef dhimma kana irratti irraa haasa'uun bakka eegalametti deebisuun gaariidha jedhame dubbii cimaa uumee ture garuu haasaan keenya gaafa sanaa suni dhugaa dubbachuudhaaf immoo akkuma sila jennee qoosaan qoosaadha garuu kuulleedhuma balleessuu keessatti dhiibbaa guddaa uumeeraa jedhee yaada. Sababni isaa sosochiin yeroo sana kuullee lafa qabsiisuudhaaf taasifamaa ture hundumti isaa amma bishaan dhugeeraa jechaadha. Waan hin barbaachisne waan ta'eef waan uummata keenya barbaachisu taanaan dura dhaabbannu waan uummata keenya hin barbaachisne waan tureefi akka miidiyaa tokkotti responsibly waan sana irratti respond gooneerra haasofneerra mormineerra mormiin keenya sun immoo qaama hedduu bira ga'eera. Episoodiin sun bakka hin geenye hin qabu by the way
So namoonni hedduun isaanii sana deeggaranii fudhataniiru wanti sun akka badu taasiseera. Eega dhaabne as immoo namoonni hedduun nu quunnamu miti karaa bilbilaanis warri na beekanis warri akkasumas immoo risaa miidiyaa irrattis immoo karaa keessoo namoonni hedduutu nu gaafata ture. Maaliif dhaabdanii poodkaastiin sun poodkaastii baay'ee gaariidha waan baay'ee irraa barachaa turre. Maaliif dhaabdanii wanni Oromoo kun kanuma guyyaa tokko jalqabdanii guyyaa biraa dhaabdu maaliif dhaabdanii rakkootu uumame halleluuyaa wajjin wal loltanii waan jedhan waan hedduutu jira. Yeroo poodkaastii kana hojjennu akkuma duraan jenne fakkeenya ta'uudhaaf jalqabuudhaaf jalqabsiisne sii galee poodkaastii jalqabaa akka ta'uusaarraan kan ka'e jalqabuu waa jalqabuu dandeenya isa jedhu miira jalqabbii humna jalqabuu isa jennee haasofnee jira miti humni jalqabuu baay'ee guddaadha waan ta'eef amma namni baay'een humna jalqabuu hin qabu. Namoonni kumaatama ta'anii poodkaastii yaadaa turaniiru nu dura garuu humna jalqabuu hin qaban turan humna power of beginning something waa jalqabuu humnatti waa jalqabuu sana hin qaban turani baay'een isaanii nuun jalqabnee fuulduratti agarsiifneerra. Ergasiyaas poodkaastii hedduun uumamaniiru. Poodkaastii hedduun dhaabbataniiru. Poodkaastii haaraan hedduun immoo dhufaniiru dhufaa jiru. Warri dhufe immoo dhaabbatee jira. Warri dhaabbatee immoo akkuma keenyatti fufee jira. Haala garaa garaati jechuudha. Kanaaf poodkaastoota nu duuba uumaman afaan Oromootii fi paayineer taanee fuulduratti baanee jalqabsiisuu dandeenya jira. Kunoo achiivimentii keenya guddaadha jedheen amana. Maaliif namni yeroo namni tokko waan tokko eegalu anis nan danda'a jedhee miira danda'uu sana nama keessatti uumuu danda'uun salphaa waan hin taaneef jechuudha. Inni lammaffaa jireenya keessatti kan yeroo darbees dubbanne miira ittiin waan tokko itti fufsiisu consistency waan jalqaban tokko immoo itti fufsiisuun isa lammataati ilma namaatiif. Miirri isa jalqaban itti fufsiisuu kun immoo consistency disciplinii barbaada ni mataan isaa disciplinii barbaada perseverance achi dhaabbatanii waan barbaade ta'u fakkeenya haleluuyaan heeruma kaateetti heerumtu yoo barbaachisaa ta'e mana barumsaa qabdii barumsa isheetti halkana qo'attu guyyaa hojjettu jedhanii jira miti miiratti cichanii akka waan kun itti fufuu danda'u taasisuu nu hanqate malutti. Kana admit gochuu qabna daawwattoota keenya fuulduratti otoo isa qabaanneerra ta'ee hanga ta'e itti fufsiisuu dandeenya ture jechuudha. Kanaaf ilma namaatti kan hir'atu akkuma jenne inni jalqabaa jalqabuudha. Jalqabuu hin danda'u namni baay'een yaada qaba. Yaada kana qaban ture. Yaada kana anis yaadeen ture. Yaada kana eveloo wajjin mari'annee turre akkas turre anis cimaadha anis kana gochuu hin danda'a namni jedhu yeroo hundumaa inuma jiraata. Namooti jalqaban immoo jiru. Kanaaf namoonni jalqaban jiru baay'eetu jalqaba immoo waan baay'ee waan tokko tokko nama baay'eetu jalqaba ittiin fufu garuu. Kanaaf namni baay'een poodkaastii jalqabuu danda'a ittiin fufu namni baay'een showuu jalqabuu danda'a ittiin fufu namni baay'een sirba jalqabuu danda'a ittiin fufu namni baay'ee kitaaba jalqabuu danda'a ittiin fufu. Kanaaf humni itti fufu consistent ta'anii hojjechuun immoo miira biraa waan gaafatuu fi isa miira biraa gaafatu kana nu biratti akka cabee hin hafneef consistency sana itti fufsiisuudhaaf amma yaaduu qabnaa jechuudha. Kanaaf amma waa'ee consistency kanaan dura mari'anneera. Argitee mari'annee hojiirra oolchuu dadhabne nu mataan keenya. Kanaaf daawwattoonni keenyas wantoota barsiisoo ta'an wantoota namootaaf gaarii ta'an jennee amannu baay'eesa yoo nuti dubbanne sana dhaga'uudhaaf sanarraa barachuudhaaf qophaa'utu irra jiraata akka kanaan duraa sana addaan kun nu jennee waadaa seenuu barbaanna itti fufnee hojjechuu barbaanna isa kana keessatti immoo waarraa fayyadamuu danda'u isaan jennee yaadna. Nuti akka miidiyaatti argite nuti garuu akka miidiyaatti akka risaattis haa ta'u poodkaastii kana hojjechuurraa maallaqa addaa yookiin faayidaan addaa nuti argannu tokkoyyuu hin jiru. Kasaaraa yoo ta'e malee. Sometimes namni wannaatti fakkaata. YouTube ittiin shaqqalachuu fi asiin bahuu fi achiin bahuu fi nu nama
miira shaqqalachuu miira maallaqatti argachuu hin qabnu. Waan beeknu waan keessa keenya jiru waan hin ta'a saba kanaaf jennee amanu kan mataa keenyaati. Dogoggora ta'uu danda'a. Deebisiin beekumsa keenyaa hanga isaan eegan sana ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu namni waan qabu hiixate dognan jedhamu jedhama miti. Gaafas akkasitti maaliin yaadadheeyyuuti torban darbe kana keessa I think episoodii lammaffaa irra jirti haadha manaan Barack Obama Michelle Obama mata dureen yookaan taayitiliin poodkaastii ishee maal jedhama beekta in my opinion. Yaada mataa koodha kun. Yaada mataa. Irraa barachuun kan nama sanaati yoo Dhiisuunis kan nama sanaati. This is just opinion koodha. Kan keenyas akkuma kana opinion keenya. Jibbuudhaaf mirga qabu. Jaallachuu dhiisuudhaaf mirga qabu poodkaastii kan dhiisuudhaaf mirga qabu dhaggeeffachuu dhiisuu danda'u namni ilaalatu qofti poodkaastiin siruma odeensii niichi ta'e qaba odeensii waa'ee of ta'uu nama barachuu barbaadu qofatu barata namni inni kan hin barbaadu taanaan waan sabaaf jettee hojjettu miti namoota muraasa dhimma waan sanaa irratti barachuu barbaadan dhimma waan sanaa irratti dhaga'uu barbaadan akka sila siin jenne maayin referensi taphaa jirra miti refer gaafa godhan YouTube irra waa'een of ta'uu eessa jira jedhanii yoo barreessan of ta'uu irratti poodkaastii tokko yoo dhaggeeffatanii irraa baratan hin gaanuuf. Ammallee namoonni irraa barachaa jiran waan jiraniif har'allee namoonni barreessaa jiran. Ani mataan koo baay'ee baay'een irra deddeebi'ee ilaala. Tokko gaafii kottii fi sitti obsas ta'ee ta'uu danda'a. Garuu irra deddeebi'ee gaafa ilaalu yaada anumatu akka haasa'eefa wanta hin jedhu baay'ee jira. Dhugaa. Yaada namaarraas baay'ee wanta haaraa irra deebi'ee nan dhagaa. Ofii makooyyuu anumatu akkas jedhee ture wanta hin jedhu baay'ee jira sababa ta'eef. Nama fakkeenyaaf yeroo darbe barreen gaddaa hojjennee turre yaadatta dhimma vaalaantaayinii irratti. Hojjennee turre deebi'ee dhaqee sheerii godhee gaafan irra deebi'ee dhaggeeffadhu na ajaa'ibanayyuu kan hundumaa dubbannee turre kun hundumtuu waan important ta'e waan odeeffannoo namni hin beekne nama bira kan hin jirre dabarsaa turre jechuudha gaariidha jedheen gama mataa kootiin ilaalee jechuudha kanaaf faayidaa wajjin dhimma ajandaa nama dhuunfaa fi waan garee tokko wajjin waan wal qabatu miti beekumsa irratti waan hamma beeku. Opiniinii keenya. Opiniinii keenya. Ilaalchota keenya. Dhimma tokko irratti gara fuulduraattis dhimmoota fakkeenyaaf yeroo waa'ee kuullee dubbachaa turre ilaalcha keenya ture. Sii galee ilaalcha namoota nu arrabsaniin turre yookiin namoota sirriidha jedhanii yaadaniin turre. An sirrii miti jedheen amane isan sirrii miti jedheen amane sanan dubbadhee jechaadha. Boris iftaanis namni akkasii. Kanaaf ilaalcha waliillee kabajnee gara fuulduraatti illee poodkaastii nuti hojjennu irratti akkuma sila jennee gabaabaatti faayidaa addaatii fi dantaa addaatiif otoo hin taane opiniinii keenya akkuma haati manaa Barack Obama Michelle Obama jetti in my opinion in your opinion akkaataa ilaalcha keetii fi ilaalcha koo siruma poodkaastiin keenya poodkaastiiwwan kan biraarraa adda mitiire nuti keessummoota yoo dhimma sana irratti keessummaa arganne affeerree boodiftaan keessummaa walii affeerra. Akkaataa yaada halleluuyaa fi akkaataa yaada gammadaa irratti kun maal isa jennu immoo dubbannaa waliin taane jechaadha. Kanaaf akkaataa yaada keenya irra dhaabbannee haasa'uudhaaf waan tokko lafa buusnee darbuudhaaf for free kan isinii dhiyaate waan ta'eef hordofaa. Warri YouTube irraa nu ilaaltan immoo YouTube keenya subscribe godha. Views isaa dabalu, subscriberiin keenya dabalu. Yoo dandeenyee keessa shaqqalanne immoo shaqqalanne. Nimmoo rakkoon qabu. Amma rakkoon irra hin jiraatu yaa. Poodkaastii jalqabaa wajjiniin wal qabatee garuu waa'ee miira yeroo sanaa gaafa kaastee haasoftu kan yaadachaa ture. Gaafa poodkaastii episoodii jalqabaa keenya sana air ta'ee miira natti dhaga'amaa ture tokkotu ture. Naman beeku hundumaa naman duukaa baradhee itti siqu stiil nama kontaaktii koo keessa jiru hundumaaf dawwaleetanii bilbileetanii na ilaalaa jedheen suma dhugumaadha kun. Ani hin beeku amma kana. Nama tokkotti himee kaleessa galgalanii abdii isaatti himaa ture malee namatti himee hin beekamu kana obboloota koo hundumaatti himee na ilaalaa akkas akkasii irratti dubbadhaan jedhe.
qophii akkasiidha irrattanatu baay'ee dubbata maal jedheen ofii meegaa baay'ee amanuun keeyyuu gaariidha baay'ee I was so excited baay'ee magammadeen ture jalqaba akkuma ta'etti jalqaba ta'uunsaa yaadanuun irratti haasofne yeroo sana siifis immoo akka miidiyaatti kan jalqabaa ta'uunsaa very first time kaameeraa fuuldura kanan taa'e yeroo jalqabaa istorii jalqabaa sana gaafa nu waraabnu dha kanan tripodii maal risaatti hin argeen dhufee maal akka isaan ta'an maqaa isaanii iyyuu hin beekun ture isa dura so it's a very first time gaafa ni kaameeraa fuuldura iyyuu ta'u so baay'ee miira daawwee tokko ture gaafa inni gadhiifame isaatii 12tti dha nan yaadadha piyaasaati asii ol hin deemees akka hin deeman beeku garuu gadhiifame premiering kan jedhu argi so taa'ee ilaaluun qaban ture kaaffee wayii tokko akka maan diigamne podcast kotu darbaa iddoo wayii teesse bilbila koo qabadheen taa'ee ilaaluu jalqabe ganama isaa koomentii babbareedaa bakka waa'ee podcastichaa koomentii babbareedaa abalukkoo kana jedhee jettee dagaafata naa dubbistu kan koomentii gochaa ture namootuma hin beekudha. Eenyu kun akkasiin jedhee gaafata naan jettu akkuma naan naan jedhee kanan darbee. Baay'ee isaa sumatti propagaandaa hojjechiisaa turte. Hiriyoota obboloota koofaa siyaasa kee baay'ee cimaadha. Siyaasa baay'ee cimaa dandeessa. Excitement yeroo hundumaa numa jiraata namni waan haaraa gaafa ta'u especially media biyya faranjitti I will be on TV jedhee namni ganda hundatti himachuun har'aanatu darbaa yeroo darbee akkuma kana keessummaan keenya gammadaa shoorra kan turanii gaazexessaa Isaayyaas Hordofaa akkasii miira akkasii kan gaafa galgala reediyootti anarrattu reediyootti darba bakka dhugaatii dhugnutti dhaqee anatu har'a darbaa na dhaggeeffadha namichuma sumatiif reediyoo keessaati ani sumadha bara sana immoo yaadigaa akkam akka ergasii booddee garuu gaafa koomentii namoonni kaanis kennuu jalqabanii baay'ee wantoonni challenging ta'an dhufaa turan miti deemsuma keessa inni jalqabaa inni baay'eetti criticized ta'aa turre garuu inni dheeratee ture. Maal sun callistanii madhaa amma kana kan isin odeessitanii deeqaa 30tti gabaabsaa malee akkuma positive commentiittis immoo namni yaada isaa kan inni ibsachaa ture haa gabaabbatu kan jedhu ture miti. Garuu nuni interview miti show miti podcastiidha yaada irratti bilisummaadhaan discussed irratti ta'a. So sana hubachiisuunis yeroo nuti fudhatee ture fakkaata. Amma podcastii sa'aatii 3 fa'aa jira biyya kana keessa. Sa'aatii 3 sa'aatii 2 podcastiin usually addunyaa irrattis kan hojjetamu. Amma formaatii wallaaluu natti fakkaata. Amma namoonni yeroo waan tokko commentii godhanii haaraadhas ture miti yeroo sana reefu podcastii nutu jalqabaa jira. Gaaffiif deebii wayii sitti fakkaatee ture kanaaf gabaabsaa kana caalaa isin dhaggeeffannu wayii isin fakkaata garuu podcastii irratti namoonni baay'een sa'aatii dheeraa podcastiin akkuma silasiin jenne amala reediyoo qaba miti amala reediyoo amala waan sagaleedhaan namni dhaggeeffatu podcastiin yeroo baay'ee namoonni reediyoo akka bifa reediyootiin konkolaataa yeroo oofan sa'aatii dheeraa waan dhaggeeffachaa deeman waan irraa barachaa deeman wayiiti malee waan ilaalan iyyuu miti. Ilaaluun suni gama YouTube'idhaaf akka dhufutti waan taasifame. Kanaaf yaada namaa dheeressanii akka danda'amutti otoo editing godhin bilisummaadhaan waan dandeenye hundumaa hanga dhumaatti dubbachuu wajjiniin waan wal qabatuuf miira sana hubachuu dadhabuu formaatii waan nuti hojjetnu sun hubachuu dadhabuudha. Garuu egaa akkaataa amma uummanni keenya barutti immoo gabaabsuun akka isaan barbaadan gochuun immoo dirqama keenya natti fakkaata. Amma akka nu mijatutti yaadi keenya sitoo addaan hin citin akka ta'utti goone amma nu danda'ame gabaabsina garuu poodkaastiin addunyaa kanarraati tokkoffaa Joe Rogan amma presidential electionii kan warra Ameerikaa keessatti illee gahee inni taphate gahee guddaadha poodkaastiin sun. 4 hours sa'aatii 4 sadii 4 bakka yoo xinnaate sadii haasa'a kanaan achi breekii fa'aa qabu mana fincaanii dhaqanii kan itti deebi'an dheerachuu keessa ka'ee. Maarakkoon qabu. Deebina amma akkasuma mana fincaanii geenye deebina amma jedhanitti ga'uu jaateef poodkaastiin dheerachuunsaa normaalii akka ta'e hubatamaas jira isas achumarraan hubachisnee dabarreedheeni. Garuu kana kan fide waan gabaabsoo wajjin wal qabsiisee amma waan gabaabsoo kan fidaa jiru amma shoorrattis waan nu mudachaa jiru jechuudha.
namatu nuffuu jalqabe waan baay'ee. Miira TikTokiin fide natti fakkaata. TikTokii, YouTube Short, Facebook Reel, Instagram Reel miira isaan fidan natti fakkaata. Waa gabaabsanii daqiiqaa tokko gidduutti waa shat godhanii dhagahanii deemu. Information ittiin xinnoodha garuu waan sirriitti argattee sitti fakkaata seensi. Maali waanuma gabaabaa wayii odeeffannoo detail ta'e dhagahuun barbaadu nama ariifachuu barbaada. Scroll gochuu barbaada. Dabarsuu barbaada. Kan jechaa jirru garuu podcast nama ariifatu miti kan laalu. Namni ariifatu podcast ilaalina. In ariifatu taana. This is not for you. Kun siniif miti. In ariifachaa jirtu taana kun siniif miti. Shortii isaa TikTok irra sinii keenya. Shortii isaa TikTok irra sinii kaa'uu dandeenya. Kun amma fakkeenyaaf amma biyyoota akka Ameerikaatti isa ta'u iddoo biraatti truck drivers sa'atii dheeraa warri truck oofu sa'atii 5-7 oofu muuziqaa qofan dhaggeeffatan waan beekumsa ta'es dubbisuudhaaf yeroo warri hin qabne waan dubbifameerraa beekumsa adda addaa karaatti argataniif odeeffannoo waan wayii irratti karaa dhaga'uu danda'an irratti waan ta'eef isa kana giddu galeessa waan godhatullee ta'uusaa gamanumaan akka isaan hubatan itti dhaammanna. Eeyyeno. Dubbii komentii wajjin wal qabatee immoo gara biraan kan ka'u yeroo baay'ee irra deddeebi'an kanan argu Ingiliffa baay'istii anaan jechuudha. Ingiliffi beekumsa miti maal abboo sheenoo Ingiliffa beekumsatti fakkaata. Maal warrumti biyya alaa waggaa dheeraa jiraatanii dhufaniyyuu maal afaan Oromoo guutummaadhaan haasa'u jedhanii gaafa isaan naqeeqan dhagaa yeroo baay'ee. An dhageensitti muu sodaadhe. Naadhoositeeti baay'ee. An dhageensitti muu sodaadhe. Ammalleen kunis anamma akka isaan hubatan kanan barbaadu kunis amala foormaatii poodkaastii waan jedhamu kana dagachuurraa maddaa natti fakkaata. Poodkaastiin informaalitii qaba. Naachuraalitii qaba. Akka miidiyaatti amma nu gala afaan Oromootiin hojjechaa jirra. Afaan Oromoo guutuutti tokko torraan cabsiin fayyadamuu irratti yookiin akka miidiyaa biraa fakkeenya akka reediyoo afaan Oromoo hojjetu yookiin TV afaan Oromoo hojjetu irratti miti inni kun informaalitii qaba, naachuraalitii qaba. Naachuraal ta'uu waanuma akka guyyaa guyyaatti haasoftutti malee asitti fakkeessu haasaadha. Sirumti isaa interview miti mitiire haasaadha wal harkaa fuudhuu waliin haasa'uudha. Haasaa keessatti immoo akkuma haasoftu sanatti yoo dandeenye haasaa keenya guyyuu keessatti keessaa baasuu dandeenya. Afaan Ingiliffaas afaan Amaariffaas humatti maknee haasa'an jiru yoo ta'e harka isinii dhoofne warra akkas gootaniif. Amma warri koomenti godhu kuni guutuutti hin danda'ee akka sanatti warra haasa'aa jiru miti. Yookiin hin beekan yoo ta'e immoo rakkoon qabu sii gala. Hin beekan fakkeenyaaf Ingiliffatti makuudhaaf Ingilifficha beekta taanaan itti makta. Hin beektu taanaan itti maktu bara. Eessaa fiddee itti makta. Tokko isa kana. Inni lammataan amma hangan danda'e si hubachuu yaala nama. Akka nama waliin hojjetutti maaliifan si hubachuu yaala. Jechoonni tokko tokko jechoota afaan Ingiliffaatiin jiranii afaan Oromootiin kan hin jirre jiru bara. Guututti ergaa kan siin dabarsine. Si galeera? Direct translation isaanii direct translation amma kallattiidhaan kana jettee kanatti dubbachuu hin dandeenye kan ergaa guutuu siin dabarsine jiru tokko. Lammata immoo Ingiliffi filannoo baay'ee qaba. Waan tokko ibsuudhaaf. Filannoo isa sirrii isa sitti tolu isa sitti mi'aaye waan sana dabarsuu qaba. Aadaan immoo waan nuti irratti dubbachaa jirus immoo murteessaa tokko tokko mitiire. Kanaaf Ingiliffi kan makamuu fi beekumsuma agarsiisuu qofas miti. Of course gama tokkoon beekumsas agarsiisuus ta'uu baattu garuu beekumsa qaba. Podcastii keenyaaf mata duree gaarii wayii tokko arganneetuma amma haasofnu. Ingiliffi beekumsa miti kan jedhu qabanne immoo sarratti immoo yeroo itti aanu itti deebi'uu dandeenya. Garuu beekumsa natti fakkaatan. Hin beeku fakkeenyaaf Ingiliffa miti kan itti maktu. Afaan biraatti hin maktu bara. Ispeenitti maktee beektaa hin beektu waan ta'eef. Waan beektu itti makta. Waan yaada keessii ibsu wayii tokko itti makta. Kanaaf kuni addunyaa irratti namni hedduun walitti
guyyaa biraa sagantaa biraatiin itti deebi'uu dandeenya. Garuu yoo dandeesse podcast afaan Oromoo hojjechaa waan jirtuuf afaan Oromoo qofa dubbadhu allee. Ani akkam dhabeektaa afaan Amaaraas nama kana ilaalti taanaan magnituudiin isaa amma isa kan Ingiliffaan ta'e malee afaan Amaaraas nama kana naqamtee ittiin dhaladhee guddadhee naqamtee keessa immoo saba baay'ee jiraata. So jira afaan Amaariffaa wajjin iyyuu kontaaktii nuun qabnu akka godinoota Wallaggaa gara biraanti. Siiqalee so amma jijjira amma jechuun barbaadu malee jechuun anatti natti baree. Beekaa. I can't do it. Amma ijoolleen naqamte baay'inaan beekaa jaallattu. Ishii jaallattu. You know, jechooti kun hanga afaan Oromoo sinitti fakkaatan itti fa. Ittumaan guddanne amma ijoollummaa maatii kaasee wanta qabatte wayi tokko gadhiisuuf hin cimamtiire erga guddattee booddee consciously anama gama kootiin ofii koo fiyoon dubbadhe ituun afaan Oromoo qulqullaa haasee natti tola. Dhugaa conversationii guyyaa keessatti amma tun afaan Oromoo qulqullaa haasa'uu danda'eeti. Amaariffas keessaa baasee afaan Ingiliffaas keessaa baasee afaan Oromoo dubaadhaan tun nama dukaasuu nan danda'atee natti tola. Garuu ijoollummaadhaa kaasnee speeshaalii isaa Amaariffaa ijaa ta'eef kanan qabadhee guddadhee ituun beekin ba'a. Ituun itti yaadee itti naasa'in ba'a. Ingiliffa immoo yoo hin kaasnee kitaaba Ingiliffaan dubbistaa. Kitaabota garaagaraa noobeliis haa ta'uu self-helpis haa ta'uu akka garaa kee kanatti argattu afaan Ingiliffaadhaani. So vocabulary isaa sana nan qabadha. Afaan Oromoodhaan gaafa naasa'u sammuun koo kan inni yaadu garuu Ingiliffaan. Ingiliffaan yaada afaan Oromootiin haasofta sootuun jaallatin gidduu nammakaa amma naa danda'ametti siizinii keenya isa lammaffaatti hir'isuuf nan yaala. Dhugaa dubbachuuf isa jalqabaattis yaalaa man ture inuma na daddarbe malee. Narkaa ba'eetuma narkaa ba'eedha malee. Isatti aanutti qulqulleessitee qulqulluu qofaa sirraa dhaga'uu barbaadna. Waadaan seenu. Akka amma jechaa jirru kuni poodkaastiidha informaaliitiidha. Jettee ittiin of jajjabeessitee akkati dubbanne adabbii guddaarra keenya daawwattoonnis immoo jaallatanii akka isaan dhaga'an waan nu kabajaniif waan nu jaallataniif dhugaa dubbachuudhaaf waan afaan Oromoos nu galcha jedhanii waan yaadaniif otoo afaan Oromoo guddisaa poodkaastiin keenya afaan Oromootiin waan ta'eef poodkaastiiwwan akkasii miidiyaaleen kan biraattis sagantaawwan hojjetaman baay'een isaanii afaan Oromootiin hanguma ta'aa deeme guddina afaan irrattis dhiibbaa guddaa waan qabaatuuf isa kanarratti of eeggannee hojjechuudhaaf waadaa seenna hamma humni keenya heeyyametti jechuudha. Episoodii keenya har'aa gaayoo kanaan goolabne sattaanutti immoo yaadota babbareedaa akkuma ammaa haasa'aa oollee mata duree baay'ee nama hawwatan nama simaachumarraan barsiisuu danda'an qabannee dhiyaanna. Wanta itti dabaltu gara biraan qabdu taanaan episoodii keenya irraa tokko natti xumurree. Egaa episoodiin keenya har'aa sagantaan keenya guyyaa har'aa baay'inaan deebi'uu keenya isinitti muudhaa fi poodkaastiin keenya risaa view deebi'ee gara toora miidiyaa keenya irratti deebi'uu isaatiif akka nu hubattan isinii jechuudhumaaf dhufne torbanootatti aanaan kana keessatti immoo sagantaa idilee keessummoota wajjiniinis ta'ee ana waliin deebinee waan adda addaa irratti haasa'uudhaaf qophii keenya xumurree jirra. Hanga xumura qophii keenyatti nu waliin waan turtaniif galatooma ulfaadhaa isiniin jenna. Warri risaa miidiyaa immoo sabskiraayib godhin jirtanii sabskiraayib akka gootan gamanumaan dhaamsa isinitti dhaammanna. Egaa episoodii keenya duraan darbanii fi siizinii jalqabaa irratti sponsoriis qabna turre, buna isin dhugna turre, bishaan isin dhugna turre. Yeroo sana mijuu koffii sponsor nu godhee ture. Ammas akka isaan sponsor nu godhanii bunumallee akka isaan nu kennanii asii baanee isaanii dubbifna. Akkasumas warri bishaan kiyyaa sponsorii nu gochuu yaadaa jiru bishaan isaaniitiin. Kanaaf warra kiyyaas bishaan kiyyaa dhugaa kana booddee poodkaastii keenyatti fufnee hojjechuudhaaf waadaa seenna. Hangasuman jedha. Galatoomii gammadaa waan amma dhumaatti nu dukaa turtaniif galatoomii.